akkasumas immoo faarfannaaleen seera mataa isaanii danda'an qabu. Akkuma arganitti faarfataman jechuudha. Faarfannaaleen sun kan qindaa'an ta'uu danda'u qabu jechuudha. Faarfannaan kaayyoon inni guddaan nama gara Waaqayyootti deebisu. Yaare jechuun afaan Ibraayisxiitiin bu'uu jechuudha. Hiikoo maqaa isaaniitti irraa gaafa laala. Kan isaan dhalatanii eebla gaafa guyyaa shanii dhaloota Kiristoosiin booda eebla guyyaa 505 irratti abbaan kun kan dhalatanidha jechuudha. Eessatti dhalatanii naannoo Aksum jechuudha. Abbaan isaanii Yaareed Yisaaqidha. Akkasumas haati isaanii Kiristiinaa jedhamuun kan beekamtu. Abbaan yaada kanarraa qulqullicha dhalatanidha. Qulqulliin Yaareed jechuudha. Egaa qulqullichi Yaareed yeedaloo sadi nuuf kaa'e jechuudha. Yeedaloo abbaa keenya kanaa Gi'eezii, Izinii fi Araaraayidha jechuudha. Kana ta'ee osoo jiru namoonni baay'een gin haaluma salphaadhaan callisanii maqaadhumaaf qofa abaluu faarfataadha, abaluu faarfattuudha akka jedhamu. Kana keessa darbe immoo keessattuu onlaayiniidha. Biyya ombaa ta'anii gara Itoophiyaatti sagalee ergu. Itoophiyaatti immoo birri isaaniiti warri idiit godhanillee yookiin immoo warri istiidiyoo hojjetanillee idiit godhanii massaaraa yookiin meeshaalee muraasa ittiin makaniit deebisanii ergu. Kuni faarfannaa irratti hanqina guddaan akka mudatu taasiseera jechuudha. Isa kanarratti warri istiidiyoo hojjetanillee itti yaaduu qabu yaada jedhuun qaba jechuudha. Dabalataan warri faarfannaa hojjetanillee maqaadhaaf qofa faarfannaa hojjetanii ittiin nama dogongorsiisuu caalaa dhugummaa kan laphee qulqulluudhaan kan uummata gara Waaqayyootti deebisu ta'uu qaba. Maqaadhaaf faarfatteedhaaf maqaadhaaf faarfataa barsiisaa tajaajilaa jedhamteedhaaf bu'aan argattu hin jiru. Qinoota kana osoo keessattuu tajaajiltoonni keenya warri faarfannaa akkuma arganitti maallaqaaf jecha olii gadi godhan. Warri istiidiyoottis yeroo idiit godhan akkuma arganitti jedhanii sagalee qulqullina hin qabne. Sagaleedhuma mana hirru kun walaloon sirnatti hin barraa'uu qaba. Yeedaloon sirnatti yeedaleeffamuu qaba. Seera san kan hin eegne akkasitti hojjetamee dhufamu baay'een isaanii jiru booda kana. Isa kanarratti osoo tajaajiltoonni keessatti faarfattoonni hunduu akka seerri mana kiristaanaa keenya hin diigamne tiksanii jechuun jaaladha jechuudha. Maan keenya har'a istiidiyoo seennitti affeerree faarfataa daaqoon barsiisaa Abdiisaa Tashoomeetii anis sagantaa kana qopheesse kana isinii dhiyeesse Malakasaa Qomosa Boolde Kidaan miidhagsaati ogeessonni kaameeraa nu faana turan. Miidhagsanii bareechan istiidiyoo keenya kan nu faana turan. Jennuunus Baqqalee fi Yohaannis Astaraayee nu faana hanga ammaatti turaniiru. Sagantaa qophii televezyiinii OCN itti fufa. Nun sagantaa keenya asirratti xumurreerra galatoomaa ulfaadha.